بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. نمني رحمة ثلاثة كنا رتبوسي الله عندك جاقود كودانين إساف ديبسا هجين إرقم ربي دا كان أفوال قلقل لكنس قلقل جمعة أقجرات باتي خبجمتو كورنا ذو الحجاج مدرادا كنسي كيستي هجين قارين فارفمتو تاتي جالتمتو تاتي قرى ربي كينياتي سن كيس جرة خنافو صلى الله عليه وسلم جي دين ساني قرانا قبتو وري مقان ساني دبتمون قلبي إسان قبو gurri isaan dadhabu san gurra akkuma dadhabetti isaan haa hafu jee irrakkuusi. Kanaafuu baatii kanas immoo hanga danda'ame tokko dalagaa gaariidhaan dabarsi. Baatii kana keessaa guyyaan irra jaalatamtuu taate hin jirtu jechuunnaa Dhul-Hijjaa gama duraa kana keessatti hojii gaarii ati hojjetattu hatta jihaadarrallee yoo ta'e hojiin guyyaa kurna kana caaltu yoo jiraatte namticha jihaadaaf bahee dhaqee qabeenya ofiitii fi qaama ofiitiinis dhaqee lolee jechuudha. Achii kan hin galle achumatti hafe yoo ta'e malee tokkolleen wanni hojiitti jidduu kanatti qixxaawaa hin jiru jedha. Isa kanaafuu inni maallaqa qabu maasha Allahu hajjii dhaquu jira, hajja'uu jira, arkaan islaamaa guuttatu jira, rabbi irraa haa qeebalu. Warri immoo akkasitti maasha Allahu maallaqni rabbiin hajjii sanuu qooda hin godhiniif hanga danda'ame bakka jirutti soomanoon haa taatu, salaataan haa taatu, qaraatiidhaan haa taatu, zikriidhaan haa taatu hanga danda'ame maasha Allahu hojjetachuun nurraa barbaachisa. Ammas akkasuma salawaata nabiyyi irratti buusuunis hojii gaarii maaliif jedhaan dachaadhaan kudhaniin si deebi'a waan ta'eedhaaf Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad jedhi. Akkasuma gaariitti nama ajajuu khayriitti nama ajajuu hamtuurraa nama dhorkuudhaan akkasitti qura'aan illee qara'uudhaan zikrii zakkaruudhaan gizee karaa deemtu gizee deefi manaa baatu gizee deebitu zikrii jechuudhaan jajjabaadhu. Rabbiin dandeettii isaatiin nuuf haa laaffisu. Karaa jannataa irra rabbi nu haa kaa'u, irra nu kaa'e sabaata irra nu haa kennu. Ammas akkasiitii khaatima rabbi nu haa tolchu, du'a dingataa rabbi najaa nu haa baasu, namoota dhukkubsatan rabbi haa fayyisu, ahlii dhukkubsatan rabbi haa fayyisu, warra du'an immoo rabbi haa araaramuuf nutis khaatima nu haa tolchu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.